بارك الله لكما وجمع بينكما في الخير. 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 بسم الله مقا ربي قداتيتيني قلا وهندما gammachuun obboleewwan koonuuf gammachuu ishee guddoon qabne dhuma. Hundi keenya ni gammannaaf rabbii keenyas ni faarfannaa yeroo hundaa. Lamaa miseerota keenyaaf guyyaan har'a kan gammachuu guyyaa addaa. Ni bareedan isin lachuu rabbiin guddaan bultii teessan haa nuuf tolchuu. Mustaafaadhaaf Doktor Seenaa waliin umrii dheertuu ishee nuuf haa bulchuu. Hiriyootan keessan hundinuu gammachuudhaan baarakallahu siin jedhu. Isin lachuu nuuf gammadu dhiiraa dubraan namni kamuu wanni fedhu. Karaa nabii keenya deemnaa wanti hunduu siif qajeelee sitti tola. Warreen karaa nabii deeman tokkoon nama hin kasaruu ni offola. Baarakallahu lakumaa wa jama'a baynakumaa fil khayr. Baarakallahu lakumaa wa jama'a baynakumaa fil khayr. Fuuldurattis jaalalumaan jireenya keessan hundumaa tarkaanfadhaa. Waa hundumaa rabbi guutaa wanta barbaadan waa maraa rabbiin kadhaa. Bultiin keessan bultii gaarii yeroo kamuu hin qabne tarii siif haa ta'u. Mustaafaadhaaf Doktor Seenaa waliin jireenyi keessanis tabbaba'u. Ni abdannaa rabbiin kennaa waan guddoo akka kennuuf joollee teennaa. Ni gammannaaf yeroo hundaa nulleen isaanitti dachuu numa feenaa. Dacheen gaarii marga gaarii biqilchiti sun dhugumaa waan beekamu. Bultiin diiniin ijaaramnaa wal jaallachuun itti fufaa yeroo kamuu. Baarakallahu lakumaa wa jama'a baynakumaa fil khayr. Baarakallahu lakumaa wa jama'a baynakumaa fil khayr. Galmii guddaan guyyaa har'aa irra wal geettan hundi keessan yaa jamaa. Markaza keenya beekamaa Umar ibnu Abdul Aziz ni beekamaa. Markazni kun yeroo dheeraa halkan guyyaa diin barsiisuuf xiyyeeffate. Ustaada Sahalu min Allah barsiisuudhaan bu'uura gaarii tolfate. Guyyaa har'aa gammachuu malee gaddiin jiru nuuf bohaaraa namni kamuu. Namuu kolfee wal bohaarsee wal gammachiisuu kan irraa nuuf eeggamu. Baarakallahu lakumaa wa jama'a baynakumaa fil khayr. Baarakallahu lakumaa wa jama'a baynakumaa fil khayr. Daangaa rabbii eeggachuudhaaf bultii ijaarran rabbiin guddaan of siif qabee. Isaan bultii ijaarratan daangaa rabbii eeggachuudhaaf mee maal dhabee. Fuuldurattis jaalalumaan jireenya keessan hundumaa yaaluu qabdu. Walii galuun dhimma keessan geggeeffannaan abshiroomaa rabbiin qabdu. Wal jaalalaaf gammachuulee Mustaafaadhaaf Seenaa jidduu haa taasisu. Rabbiin guddaan hundaa olii kawaan fedheen gabroota isaa gammachiisu. Nummaan obsaan tarkaanfannaan ergaa rasuulli nuuf dhaaman sun dhugumaa.
ijjannu kee jabeeffadhu rizqii bal'ootu siif jira abshirhuma barakallahu lakuma wa jama'a baynakuma fil khayr barakallahu lakuma wa jama'a